Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira yaa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Egaa tibba kana keessa aartistoonni Oromoo kanneen akka Ittiiqaa Tafarii, Leencaa Guddinaa, Caalaa Daggafaa fi Aksaandar Taammiruu wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas immoo gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e Artisti Taaddalaa Gammachuu wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Sanyii Leencaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nutis immoo walleen isaa kun immoo maal of keessatti qabatee jira, akkasumas immoo YouTube kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni qilleensarra oolu guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuun akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee artistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nutis immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuun akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasuma immoo warri YouTube kana hanga yoonatti subscribe hin godhin jirtan subscribe gochuudhaan miseensa YouTube kana akka taatan isin jenna. Akkasumallee immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, Artisti Taaddalaa Gammachuu jechuun artistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan irree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas immoo daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun sirboota hedduu irra hojjeteetu uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirbi inni hojjete keessaa kan ji'a 3 dura hojjetee ture kan mata dureen isaa Oduu Ammee yookiin Sabbar Zeenaa jedhu uummata Oromoo biraan ga'uun isaatirree ni yaadatama jechuudha. Egaa walleen isaa kunis immoo namoota hedduudhaan ilaalamee jiru jechuudha. Akkasumas immoo uummanni Oromoo baay'ee guutumaan guututti jaalatanii jiru jechuudha. Egaa artistiin kun immoo yeroo ammaa kana immoo kanuma kanaan dura hojjete hundumtiyyuu haamilee cimaa isatti horuudhaan wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Sanyii Leencaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himeetti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumas immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjeterraa kan adda isa taasisu jechuudhaan artistiin kun toora feesbuukii dhuunfaa isaatiin ibsee jira jechuudha. Ittuma dabaluudhaan immoo artistiin kun egaa wallee isaa kana immoo karuma yuutuubii mataa isaa Taaddalaa Gammachuu jedhuun akka gallakkisu artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa artistiin kun dhaamsa tokkollee immoo dabarfatee jira jechuudha. Uummanni Oromoo marti akkuma sirba kana gallakkiseen dhaqxanii too ilaaltanii aartii kana jabeessitanii narree jabeessuu qabdu, akkasumas immoo yuutuubii kee subscribe naa gochuu hin dagatinaa jechuudhaan dhaamsa isaa kanarree dabarfatee jiru jechuudha. Egaa nutis immoo yuutuubii isaa kana subscribe goonee fi ta'u akkasumas immoo wallee inni achirratti gallakkisu kana dhaqnee too ilaallee fi aartii kana jabeessinee artistii keenya kanarree immoo jabeeffachuu qabna isinin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asumarratti xumurama. Hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isinin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kana hanga yenuutti subscribe godhin jirtan subscribe gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isinin jenna. Akkasumallee immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isinin jenna.